akkaataan hordoftoota miiliyoona lama galuu koo itti kabajuuf jiru. Raachuun keessan miiliyoona lama akka ajaa'ibaatti kabajuuf jedhee dubbataa jira. Rabbi waliin nu agarsiisu. Mucittiin tun biyya Tookiyoo irraa Ameerikaa dhuftee jiran. Akkuma Ameerikaa geetten Ameerikaa geennee jettee gaafannaanin eegeettee jiraniin jiran. Qaalittiin kun egaa biyya hin beekamnee dhufte jedhamee dubbatamaa jira hedduu kana. Rabbi gaditti dachii tanaa olitti si malee namni biroo natti mul'atu maal barbaadde kana caala. Ati Faatee Ahmadiiniin jaalala gaafataa jirti. Jaalala jala waliin ibsataa jiru. Ani inni sodaadhe haati Faatee mucaa kana malaaftee ajjeesuu fi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fuuni hordoftotaaf kabajamtoota Oromoo Shawaa akkam akkamnaaf jirtu. Jiruun jireenya afyaan akkamiin isin jedha. Har'as viidiyoo kabraatiin isin deebi'eetan jira. Baay'ee har'a hedduu tokkoon sardamaa jira. Maaliif yoonaan jettan yeroo maleen viidiyoo dalagaa jira jechaadha. Yeroon viidiyoo kana gadhiisutti iyyuu sa'aatiin ergasii gadhiifnu darbee jira. Yoo ilaalame yoo ilaalamne egaa chaalenjii qabnu jedheetan hojjetaa jira yoon isinitti sasardame jedhetanii maa inni beektu yoon isinitti sasardame jedhetanii jechaadha. Egaa viidiyoon kaleessa hojjedhe irratti jechaadha. Hibboo isin gaafadheetan ture. Hibboo sana irratti namni dhibbi irratti yoo hirmaate hixaan baase jedheetan ture. Akkam namni dhibbi tokko irratti hirmaachuu dadhaba. Ta'uu qabaa kun Oromoo maa inni maaliifuu dhaqaatii irratti hirmaadha. Hibboo sana borbaasna jedheetan yaada viidiyoo kaleessaa irratti jechaadha. Warreen immoo gara chaanaalii kanatti haarawaa dhuftan subscribe gochuun dhaqatinaa viidiyoo kana illee hundi keessanu like sa'aatiin darbaara gara viidiyoo har'aatti yeroo seen Ahmadiiniif haadha Faatee wal xabbasaa jiru. Duraati sin jaalladha sin kabaja. Jaalalli na jaallatatu akkam? Jaalalli dhugaati qaboo jaalalli akkamiin jaalatta jaalalli dhugaa sin jaalladha bara. Jaalala dhugaa tahaadha manoomaa isaa? Tahaadha manoomaa. Atuma minta Aku sodaata wanni uffata sodaatu maal inni? Afaan hin beekutti ati afaan adda baasitti haasa'u jaa. nama ajjalata abineetu jalbar. Jaalalli tuni laal jaalalli tun hedduu jira. Ta oromummaatu jira, ta namummaatitu jira, ta haadha manaatii fi abbaa manaa wal jaalatantu jira. Ati tamiin na jaalatta. Ani amma dhugaa rabbisitti maal abaate? Biyyatti jaalala. Waa'ee jijjiiramaati waa'ee gidee natti booyi jaalalarra jirra amma. Biyyatti mamasiisaa jiran. Biyyatti hin jaalanne yoo jaallatti jaalatate aadan manaa bee nama biraa mana dhufaa waan isin jedhaa rafaate aadan ilaalan namni deeggaraa raagite. Isiyyuu Anka jedhu jiratti maal summiyyuuti itti godhaa manatti himti jedha bara. no dhageessu. Asi jaaladhaa rafaate dhiqoonnee bishaan. Seemanuu dadhabee bareedni. Seemanuu dadhabee bal'aan. Malee biyya Habibi qabdaatinis. biyya taasi dura dabarse akka galaana 2023 tareetitti ilaali taansi dura dabarse. Tahadhaa rabbii gaditti dachii tanaa olitti si malee namni biroo natti mul'atu maal barbaadde kana caala. Yaadi bakka si jaalatti jechuudha. Si jaalatti jechuudha baanuu beekamu magaalatti. Atama ibsi waa'ee kan kee. Akkasii bakka jaallannaan akkuma haadha Faatee kana ummatuma guutuu jaallachuudha. Dhiiruma argite hariin jaallatti ummatuma argite hariin jaallatti. Namni ti jaallattee namni ti dhiifte akka tokko nurkaa badee haa ta'u maaliif jettee mucaan kun sirkatta du'uu fi malaasuu fi mucaan haa ta'u bo. Gudfallaa jettee warri soddaa kenna. Miidiyaan guutuun sa'a kana homa namtittii tanaa haasayaa jira. Addunyaan guutuun waa'ee namtittii tanaa haasayaa jira. Namtittiin tun biyya Tookiyoo irraa Ameerikaa dhuftee jiran. Akkuma Ameerikaa geetten Ameerikaa geennee jettee gaafannaanin eegeettee jiraniin jiran. San booda afaan addaa wayii isiin haasoftee jennaanin namtittii tana qabanii qoratanii jiran. Yeroo baaspoortii irraa fuudhan baaspoortiin isii Toreeneeziyaa jedha. Toreeneeziyaan immoo addunyaa kanarra hin jirtu jedhan. Biyyuma addunyaa marabbiin uume tanarraa Toreeneeziyaa biyya jedhamtu hin jirtu jedhan. San booda namtittiin tun atas gabboofti jedhanii fuudhanii gurfaa addaa seensisanii jedhan. Namtittiin tun gurfaa addaa seentee jennaanin sa'a 4 booda yoo gurfaa isiin seente tana banan namtittiin gurfaa keessa hin jirtu jedhan. Inna namtittiin tun eessa jirti? Eessaa dhufteettan akka keessanitti? Wallaahi ani miidiyaa hunda qaata dhageeffadhaa amma rifadhee hirribni na qabuu didee akkasi ta'aa jira. Wallahi gira nama gabbaa viidiyoo tana share walii godha.
Akkuma asirratti argitan egaa qaalittiin kun hedduu kana sooshaal miidiyaa irratti achi facha deemaa jirti. Maaliif namoonni hedduun isarratti dubbataa turani garuu wanta kana namni AI'dhas jalaa jira. Maayini jinniin duruma namni argaa. Jinniin argamtu jedhama garuu maal sodaatta gaa silaa qiyaamaan ga'e ijoollee lama keenya qiyaamaa nutti fidaaro. Haa ta'u يا ربتي نوكني أخلاقا في سباتا ما لمني معلوكم ناديني كان كباتا أمري ربي في رسول قلبي كن يتباتا يا بريدين إسلام يوم نرتي فباتا نموكا كديسي Aku argita asirratti Andu Alam Gosaatti dawrii waan arge uffisanii jechaadha. Baay'ee AI'n alanaa waan siichi akka tokko nama sodaachisaadha yeroo itti maaliif wooma dhugaafamu sobaa akkatti addaan baafattan qabdanu bakka. AI'n erga dhufe dhiisaa wanta riin bakka. Namni keenya kana amma amanee jechaadha. Laayikii hedduu qaba. Kanaaf wanta kana AI miti jechuus hin dandeenyamu. Wanta kana amma koomentii irratti galtanii maasha Allah akkasii warri jettan jechaadha. Maal goone yeroocha maal isinittis faraduu hin dandeenyu. Maaliifuu wanna tokko yeroo asoon qalbifateen hin dubbatinaa yeroo kana AI'n hedduu tokko uummata joon jessaa jira jechaadha. Sila namni gaafa wal dhabe illee amma edda yoo nagaan bulisiin jedhee ganama kanatti eelaa kaasuu didde maaliidha jedhu hin dadhabee amma qaamaan deemee dhaqe halkan ooluma seenee gaafa san roobaa gaafni suni mana isaanii galgala toora sa'a tokko achi abbaan fedhe matallee naa dha'u illee naa dha'u calaw jedheetuma dhoqqee deemu mudannoon isii dhoqqee jira naa baadiyyaa yeroo roobaa haga sitti curbuq itti jedhe miila tokko dhoqqee nu taasisa nanatti manumatti seene akkanatti akka jarraalee yeroo itti seenutti isii malee namni mana hin jiru hiree bareedduudha indala bilbila kaasuu didde natti hin tolle sanumaa fi amma akkasuma biraa jedhee bakka amman kaasanaan jettee biraas deebi akkasuma bichaa ijaan argee na jalaa kaasuu didde ammallee guyyaatti aanullee eenyu walitti illee akka waan samaayii tana gubbaa gannaa buutee wayitti isii ilaala kennaa addaa wayitti bakka yaa rabbi sinnaa kenneem itti gammada wanni kamiyyuu natti salphaadha yeroo isii waliin nageenya qabutti gaafa isii wal dhaboo jireenya kun akkana natti deebi'a akkana gara kanallee walaal gara hiriyaatti waliin kolfeen taphadha isii balee akka kaleessa kolfitee taphatta akka gaariitti arramaatu si mudate naan jedhan tokko gaaf tokko gabaa darbatee jedhan ambiti badaa maal ta'e kun jennaan oduutii quba hin qabne jedhee araattuudha oduutii quba hin qabne wanni na callisiisa waan natti jiraatii mire nama tokkollee kolfeen taphadha namni kaleessa akka gaariitti kolfee naan taphatee baariyaa kee maaliif hin taphanne naan jedhanii duuba kanaan dhufanii baanatti caacawan ijoolleen Aga fedhe jedhaana. Baay'ilaakkee siin jedhu? Naannoo keenyatti beekamaadha baay'ilaakkee naan jedhan. Baay'ilaakkee maanyaawwe? Ta'uu isa fakkeessaa? Isa fakkeessa sagalee isaa san. Sagalee baay'ilaakkee tana baay'inaan na beekaniyyam nama wayii taa'ee waa nyaata. Akkoo yadi qorqarnaa kan hin beelee miidha. Qorqarnaa kan akkata garaa na jira jedheen. Abboo dhugaa itti hoo bakka hoo naan jedhu. Isuma dhuguma? Anitti qoosaami. Anami nan beeku mala kiyya namni beeka. Xiqqoo qorqarnaa kan xiqqoo laallaa dinnicha guttatan harkana inni ammoo onni tana nyaata. Dinnicha wayii keessa dinnicha guttatan keessa harkarnaa kan jedhee. Namichi akkanatti illee na laale afaan harkarra kaa'ate. Ifi ammoo dhugan beelatti kottu taa'ee nyaadhu naan jedhe. Yeroo baay'ee waan akkasii isaan qoosa. Isa akkeessita baay'ilaakkee akkeessita. Ammallee sagalee warra tiktookii ta'e warra kolfaa ta'ee buusin hin jessan. No. Halloo. Hola galoo. Kana sin fakkeessita. Kana fa'aallee fakkeessuu danda'a. Kennaa akkasii qabda. Osumaa jennu amma irraa to'achuu hin dadhabeen dhugaa dubbachuuf taanaan sa'aatii kamiyyuu yoo isiin amma itti bilbilee na jalaan kaasin bishaanii fi dhugaatillee hin dhugullee hin nyaadhullee. Akka takkaa addunyaa tana gubbatti nama takkaa boqonnaan argatiin illee hin arganne yoo jedhellee hin danda'a sa'aatii isii wal dhabu. Yoom akka maraadhu keessa hin jira bakka isiin bilbila jalaa kaasuu diddee sababa tokko malee na uggurti yeroo baay'ee. Sababni hin deddeebi'anatti. Amma ganama kana walii gallee toora sa'aatii 6 booda yookaan sa'a 7 booda sin beeku naan jetti. Hin dhiisa yoo jedhellee dhiisullee hin dadhabe gumaafee. Gaafa tokko hin dhiisa jedhee torbee takka amma sooma tare kanaa waggaa jechuudha. Hin dhiisa jedhee anaa ganama subii obboratee akkanatti hirriibatti deebi'uu fi waa unee gad deebi'e. Jaalalatan osoo dhaabne hootii naan jette. Ani hirriiba natti jira immoo taa'aa uree gurza. Ayyee rakkoon qabu sababni maaliidha bakka jaalalatanaan dhaabuu barbaadee naan jette. Rakkoon qabu bakka jedheen hirriibatti deebi'an. Guyyaan sun sanbata toora sa'aatii 5 haga sa'aatii 5tti irra fe'e.
wayita riba keessa hatti godhee akkuma ibiddaa kanatti garuma kanatti ibiddi na qabate hatti jedhee riba ka'e. Jaalalti cimtuudha. Akkasiin nama goone hin qabdu jechaadha. Akkasii garuu yeroo baay'ee jaalalaan maaliif miidhamna beektu jaalalaan maaliif shawwadamna beektu nama nu jaallanni jaallachuu keenyaatti. Yoo nama nu jaallannu namni nu jaallatu yoo nu jaallate salphaadhaan ni. Wal jaalalli yoo gara lamaan dhufe rakkoo hin qabu. Garuu immoo hin akkas gara tokkoon qofa ofii maraatanii joon ja'anii isiin akkas bilbila jalaan kaastu cimaadha ni cimaadha. Nama akkasii dhiisuudhuma qabda. Awwaama ta'een of amansiiftee sammuudhuma keetiin waan uumama ta'een of amansiiftee dhiisuu qabda gaa. Yoo erga miidhamtee dhiisuu gara fuulduraattis waan si fayyadneef jechaadha. Raachuun keessan meemee kuma miiliyoona 2 akkamitti kabajuuf haasa'aa jira meemee dhaggeeffadhaa. Akkaataan hordoftoota miiliyoona 2 galuu koo itti kabajuuf jiru. ሲጀመር ፋይናንስ እያደረገው ያለው ዓለም ባንክ ነው። በግለሰብ ደረጃ የሚቻል አይነት አይደለም አከባበሩ፣ ሂደቱ፣ ስነ ስርዓቱ አይታችሁ በማታውቁት መንገድ ኮሚቴ ተዋቅሮ ባጀቱን ኮሚቴ ተዋቀረ ባጀት ፕሮፖዛል ተሰርቶ የሚያስፈልገው ኮስቱ ወጥቶ ፕሮፖዛሉ ተልኳል። IMF ነው ሰፖርት የሚያደርገን። በጣም ከባድ ኦሮሞ ራቹን ከየኑ መቁፍቴ ራቹን ከየኑ መብልጥጥጥጥጥ ነው የምትሉት ወላ ራቹን ከየኑ መተንበላጣጤ በቃ ብልጥጥጥ ጅብደ ነው ባይዘ ሴሌብሬት ጎቹ ቀርና 2 ሚሊዮን እግዚአብሔር ዮ ማስገኘ ሰልፓቲ ረጁዬ ስሪት ሴሌብሬት ጎቹ ቀርናም ባይዘ በቃ Ani akka gooti meeme namni ilaaluudhaaf cinqamtan. Namni ilaaluudhaaf cinqamtan akka saasa'e akka ajaa'ibaatti hin jiru. Ciini yeroo kana yaa'u sargii dhumte akkasitti kabajama jedhanii yaadu akka dubbataa jirutti jechaadha. Anyway viidiyoon laaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Isin isin bohaarsa isin gammachiiseedha yaada. Yaada keessan koomentii jalatti barreessuun dagatiin haga viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Orooshaw. Bye.